Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan akkam nagaa fayyaa keessan jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah as geenye jirra. Tamaam shagoro like godha, subscribe illee nuuf godha, comment illee jalatti nuuf kennaa, yaadni keessanis nu jabeessa. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa hamma dhumaatti galatoomaa ulfaadhaa. YouTube keenyas like godha, subscribe godha, comment jalatti kennaa ulfaadhaa galatoomaa. Amma kanaachi style ajaa'ibaa kanaan hojjechuudhaaf deemaa jirra. Inshallah me like goda follow lenu goda da barakuma lama fi didame hor kana kessa channel le kono ko guddatu wal jajjabe sina wal jana da banna isini le nu fadda amadu mate jinjira jabada galatoma da akuma kana duratti wal guddisu kamna wal jana da baccu kamna tifufna amma le jabada gada bilisummaa akka ta'u abdii qabna. Viidiyoolee babbareedduu ajaa'ibaa kana hojjechuudhaaf biraankiilee wantoota akka oduu fa'aa irratti qopheessuudhaaf yaada qabna. Akkas isin jenna. Haloon daawwee kan awwaalamtu hora Finfinneetti awwaalamuu qabdi. Haloon daawwee qabsooftuu Oromooti. Nama waggaa yoo xiqqaate waggaa 50 hanga 45 nama qabsoo gaggeessaa ture, qabsoo hidhannoolee jechuudha. Haloo daawwee jechuun dubartoota afran qalloo keessaa nama jabduudha. Kanumaafuu akkuma Itoophiyaatti illee nama jabduudha. Jajjabeessuu qabna. Rabbi jannata siif haa kennu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiru jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah. Haloon eessatti awwaalamuu qabdi namoonni jettanii haloon handhuura Finfinneetti awwaalamuu qabdi. Isin kan qabsoofteef uummata Oromootiif gatiiteef Finfinneetti bakki isin itti awwaalamtu. Kuni gaafii nama hundaati. Karaa chaanala YouTube'tiin viidiyoolee hedduu gadhiisaa jirra. Viidiyoo hedduun gadhiisaa jira. Viidiyoon kun baay'ee daawwatamaa jirtu. YouTube keessanis na daawwadhaa, shareis naaf godhaa, like naaf godhaa, comment illee jalatti naaf kennaa. Yaadni keessan illee nu jabeessaa, wal jajjabeessinaa hamma dhumaatti inshallah taala. Namoonni yaada qabdanis jalatti nuuf barreessaa, yaadni keessanis nu jabeessaa, wal cinaa dhaabbannaa hamma dhumaatti wal jajjabeessinaa. YouTube saba biraatu like goonee share goonaa, comment illee kenninee fi akka viewun isaa guddatu godhaa jirra. Maaliif nu view keenya kana waliif guddisuu dadhabna? Me jajjabaadhaa, wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Bara 2024 galaa jirra. Inshallah bara kana keessa waan guddaa hojjennee yaanna wanta rabbi hojjete malee sin ta'u. Inshallah wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Akkam jirtan garuu nagaa fayyaa keessanii baga jiraattanii baga arra geessan.